أستاذ السلام السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام جليسة. أه؟ وعليكم السلام وعليكم السلام وما أنت ودي السلام عليكم جتمي سا. إيه قالي لا بك أيك جت مالي أول سيبوتي جنن قم الدموت. nagaa guuttanii deebistanii har'a deebistanii oh my god nan gammade. كنا قامتي بركة هذا مالي دعائي ده جد أما إني كوني إني كن دعائي جد أما مالي كذا هذا متي وانا نجا متي نجا والقافتشو نكم جرتا نجا جرتا فيا بلتي جرونا كمي كان جد أنكن إني كن أمو مال جد أما دعائي ده السلام عليكم جدّو نجيني سنفاته رحمن ربي اللي بركاني سالي إيه بسالي جدّو أكس Ameen naaf haa ta'u waan hundaa'u. آمين آمين مالي غافا أمنتك غافو سونا مانين الراسمات تكن ونا فاتو جتا صح Homaa miti rabbi akka namaa miti waan ta'eef ammayyuu naa gochuu danda'a. مالي ربنا يا كنمات متي مال سيورتي جرا واتك هذا وسؤال علمك أباجت ربين عمري كان كي وقامي كسيورات سيناتشيسي سوباسي كبيني سيف كنة فيا سيف كنة ميكاتو جدا بيتنا كنا تادي مجرا ميكاتو فنجاني فنفجو ددبي ميكاتو نياتا نياتشو ددبي ميكاتو يو mana fincaani seenu dadhabe meeqatu miilli irraa cite meeqatu harki irraa cite rabbiin lakkeen fayyaa sii kenne bashannani siin jedhe laakiin ammoo simatu dide malee Qajeeleera hortaas rakkoo hin qaban qajeeleera. hayya tole maaltu jira amma gaafii qabdamu akkamii naga jirta fayyaa qabdaati Galata waaqayyo fayyaa nama gaafii hin qabu yaadumanas ta'aa ture. islaamummaa irra gaafii hin qabdu Hin qabu naa galeera. Barachuu barbaannaan fi beekti. ani fi beetiin barachuu barbaanna maal barachuu barbaaddan islaamummaa moo Waanuma isin barbaaddan waanuma isin barsiistan. ayyee baradha wallaahi kun Yeroo maal waan akkasii barsiiftaffaa yaani hin baranna rakkoo hin qabu. Barachuun rakkoo hin qabu qajeelutu Of rakkoo qaba. danda'e takkitti maa inni beetii maa jettaa? Saasa kan jirtan fayyaa qabdaa beeti akkam nagaadha jira utuun koomentii barreessuun dingata gadi dha'ee seenee abdiin natti ergeena. maal jette Jirtuu? jira alhamdulillah fayyaa jira akkam nagaadhaati Dingata gadi rukutee seenee koomentii saafaan ture. Jira akkamisin? jira alhamdulillah fayyaa jirtaati Jira galata waaqayyoo. eessatti baddesaa Hin banne manoo jira. Kaleessas hin gaafachaa turre isiitu badee malee. injira baran yeroo takka takkan seena laakiin saatii an seenu fa'in agarre taa malee Abbaa daa'imaa taatanii amma kanaan biizii ta'aa jirtu natti fakkaata. sunillee numa jirti laakiin san caalalee barumsa tokkotu rakkoodha barumsa tokkotu na shaagala Bareedaadha dhugaa namatti tola. in baradha maali barataadha bar cinaa tokkoon barataadha beeki Maal barattu wangeela moo quraana moo? wangeelaa miti barumsiin dhaabata isaa barumsi baratama jallisaniitu wangeelli waan baratan isa wangeelli eessa baratan isaa Haa? wangeelli maal isaa baratan Maaliif hin maal faa barata wangeela waan baratan hin beeku wangeelli maal faa hin dubbisa wangeelli maa guyyaa torbaan tokkotti ji'a sadiitti beekaa wangeela guutuu namni xumuree bira deemuu danda'a. Lakki nuun erga dhalannee nama baranna horii. Isiniif miti ani bara kakuu haaraa kana ji'a tokkotti jalqaba akkasii akka xumuraadha dubbisee beeka dabalataan wangeelli waan baratan hin qabu islaamummaan bari fagoodha islaamummaan namni akka ijoolleen yaaddu kanaa miti bar bukaarii qofa osoo argitee bar bukaarii sitti mul'isa silaa osoo wannaa jiraadhe
سلاسة مليسة كتاب بخاري قف وصار كتاب بخاري قف تيجا نجا على المجلد عفوري إيه Maali baay'inni kitaabaa faayidaan qabu Ustaazii jechuun jechootatti keessa jiranii baqa. Amma fakkeenyaaf waan gooftaa Yesuusiin sirriitti gadi qabanii dubbisuu qofatu hin taane itti yaadanii ilaaluu wanni kun akkamitti akkas إسلام ما بر بيكته إسلام ماني ونني كيسن سين نجور jechuudha malee. ونني برسيم نجور إسلام مان وهون ده كيس سنتين برسيسا أما منتي كريستانا أمو مال كيس سنري مال مال رابرة تمي وانجيل بيوان رابرة توان تكتو Fakkeenyaaf amantii kiristaanaa keessatti amma waanuma gooftaa Yesuus kana iyyuutuma ilaaltanii akkamitti wanni kun akkas ta'ee nama ta'ee dhufuunsaa maaliif barbaachisee maal wanna hedduutu jira amma kan namoonni hin hubanne. Innaa wannoota kana barachuun warra hubatan gaggaafachuunis gaariidha. Fakkeenyaaf maal kolfi ture? لك يعني واني كل في وان براتي تنافق كل في والله وهي هذا دي كل في جريتي يكون دتو Amma akkamumatti akka waaqayyoon uumamuma kana hundumaa uumeeyyuu macaafa keessa gadi qabdanii yoo ilaaltanii hojii waaqayyoo kun hedduu nama dhiba waan ta'eef kanneen ilaaluun illee hubannaadhaan yaadaan bareedaadha jechuudha. كون مال بوجاتو كجاي تمرني خلاص وان بروسا بوجاتو كجاتي كاكو اما واقعي اكمتي سامي بدا تشيو مي ودي جت سيرو ماما مي كرا كاسه سيرو ماما بكون تو كرا كاسه بكون سدي بودا بك ادم ما بيسنو ما غسم مال تجري دي بودا بكون سدي بروم سيتي نتيم دادي بكون سدي طيب اتش بودا مال تجري Achi kaastanii jechuudha godha malee ustaazatti kaastanii amma akkamitti akka inni saba isaa geggeessaa ture rakkina keessatti namoota wajjin ta'ee gargaaraa ture waaqayyoo. Ammas immoo namni gaafa karaarraa jallates immoo calluma dhiisnee ilma isaa nuuf ergee isaan nu fayyiseera. Amma mee waaqa garaa laafu ilaalaa mee ustaaz amma mee enga mee si gabaabsaanii akka shigaluuf sirriitti fakkeenyaaf amma fuuneeti jechuudha fuunee Itoophiyaa kana jechuudha Itoophiyaa illee kennu garuu mee haa ta'uti akka nu fuuneetumaan haa kennu fuunee Itoophiyaa kana kiristaanaan bulchaa macaafa keessaniin bulchaa jennee osoo itti kennine bulchaa jennee mootummaan illee keessan haa ta'u macaafni isin ittiin bulchitan ammoo macaafa qulqulluu jettan kana haa ta'u ittiin bulchaa osoo jenne akkam gootan moo seeratu mu barbaachisa? Hayyee macaafa yoo bulchaa jettanii amma fakkeenyaaf biyya takka mirga saatuun dhibiin mirga nama takkaatuun sarbiin jaalalaan tokkummaadhaan akka isaan bulanitti jaalala waaqayyo nu barsiiseen jaalala sanaan biyya bulchuu jechuudha. Jaalalaan bulchite laak bulchiinsa biyyaan beektu ati anatu gaafii si oliidha si gaafadheen. Gaafii si oliidha. Akkisiin jedhe fakkeenyaaf namni waa balleessu jira mana hidhaa ijaaruun jira qulqullina eeguun jira saayinsiin jira wanti garaagaraadha jira. Fakkeen seerri jira seerri fakkeenya nama waa balleesse nama akkanaadha mana murtiidha jira. Mana murtiin dhaabdamoo dhaabdan isin. Ilaa amma fakkeenyaaf nuni mana murtii dhaabuun ni dhaabama garuu murtii du'aatti kennuun an keenyamini waaqayyoon. Hiitanii duuba nama waa balleesse amma fakkeenya hattuu nama rakkiftee faanii hiitamu ni hiitan. Ni hidhamu malee. Moo jaalalaan si jaalannaa Yesuus illee si jaalataa lammata ittiin deebiin jettanii ammallee gadhiiftan. No adaba isaanii fudhachuu qaba garuu ajjeesuuf. Okay maali macaafarra hin jiru ka inni kun inni hidhaa ka jette kana eessaa fiddeeti? Maa macaafarra jiraachuun dirqamaa? Bakka seera namaati ka kun amma argitee amma kun achi darkamachuu dadhabe. Amma kun rakkoo seente. Biyya kun malee seera mootummaa waaqayyoo mini. Islaamummaatti yoo dhufte ammoo islaamummaan ofiisaatii seera qaba bee islaamummaan ofiisaatii barsiifni kun hundi isaa islaamummaa keessa jira amma nuti muslimtoonni. Ilaa rakkoon jiru otoo amma biyya Itoophiyaa islaamatti kennanii shari'aadhaan bullee amma pheenxeemti wanni jedhamu kiristaana wanni jedhamu Itoophiyaa keessaa akka badu abdii qabna maaliifi
shiriyaa jala nu اوكي مي galchanii كوي يروتاكا kanaafuu hin يروتاكا danda'amu. اما سينغا فنا كوي يروتاكا طيب فكينيا في نمنين دكوبستا غراغرا داجرا من يالاني اجارتمون اجارتنا ككريستانات Inni ijaarama malee. اكم ما في اجارتري مال كريستانو ما نتين اججو ما في اجارتن مچافني ترى اما Maaliif مچافا سينجچو جرا سمون سين جنني بر مچافا سينجچو جرا بر يو مچافا فكينيا مچافا نين ديمنه وجته مالي في اجارتن من يالا ilaa ammoo wanni kun akkamidha. Wanni kun wanni isin walitti fidaa jirtani wannoota biyya lafaa fi wanna mootummaa اني waaqayyoo. ما بيجي لفاسي سينجچو جرا اندرو يو بيجو ملفاسي قاوا ما ايثيوبيان بيجي Maaliif سميدا ama جفتي gaafa walitti fidinaa ta'a? ايوه مچافني دندؤوس كان افوبر وني رابرتن انجرو جرو دنيا كان رسين جدي كان امو كوماماتي والقبته سير اماما بوقنا سدي قفا وني نما كيس دبتم بوقنا ملام بوقنا لما كيس دبتا سنيو امو مي يو كيس ديبني لا لواتو جرا Abiyyiin دبلتاني seenteedhaa jechaa jirti takkittiin. مال جتي Ustaas manni yaalaa kan dhaabbatuu fi warra gooftaa Yesuusitti namannee fi ijaarama manni yaalaa. Ni galee? كريستانا فيني جارتن Ni ijaaru. Itti faayidaa qabna waan taaneef. Siniif warra gooftaa Yesuusitti namanne siniif ijaarame. Furfuree dhufu. Akis injede Takkittiin dhuguma jetti amma erga dhalatte mana yaalaallee deemtee hin beektu amma kuni wanna waaqayyo wajji wanni walitti fidu hin jiru amma fakkeenyaaf Yesuus fayyisaa keenyadhaa gaafa اسم jennu من يالا ديمتين جرتو طيب بيك ربيرا دبراتول فكين يف حواسا يو بسيسا سينجران اكاتا ديكنا فكين ملسان يرو جروساني mana fincaaniitti wagguu baatan saamunaan dhiqadhaa jedhee mana fincaanii irratti ilaala. Mana fincaanii giddiin qochiisaa turani. Baadiyaa keessa deemanii dhiqadhaa akkaataa itti dhiqatan kana fa barsiisaa turan. Akkaataa ilkaan itti rikatan akkaataa maalidha. Qulqullina walii gadatti ala kulla haala. Qulqullina dhuunfaadhaa eeggadhaa jedhanii barsiisaa turan. Osoo isin taate amma akka macaafaatitti akkam jettanii hawaasa barsiiftan. maali kun ikkoo qulqullina qaama fayyaa qaamaa wajji wal qabata malee wanna macaafa qulqulluu wajjin wal hin qabatu. Amma namni tokko xurii isaa ofirraa miicuudhaaf kitaaba dubbisuu qabaa? Maal irratti hirkatanii barsiiftan fakkeenyaaf amma maal irratti hirkatan saayinsiin hin jiru haa jennu saayinsiin hin jiru saayinsii keessa hin seessin saayinsiin hin jiru haa jennu maal irratti hirkatanii barsiiftan macaafa qofaan osoo bulchaa jedhanii. Wanti nama seenu nama xureessu isa nama keessaa bahu nama xureessa malee jedhan. Akkasumatti of na'etta akkuma jiru sanitti keessaa naqna'etta. Nuti akka sagalee rakkoon qabu akka dhiqannaa ta'e immoo yaani saansiin nu barsiisa osoo saansiin jiraachuu baate iyyuu. Tayyee mana fincaanii yoo seentan akkam gootan mana fincaanii yoo seentan dhiqattanii baatan moo sun dhiqanni baatan. Maal jechuudha maa kana nama nu barsiisamoo? Eenyu barsiisaree mallasa barsiisee maal Itoophiyaa? Mallasa dura jira isaa namni gaduma taa'ee dumaan ol ka'a duraan mallasatu keessa deemee barsiise. Muslimtootaan ala jechuudha. Muslimtoonni alhamdulillah immoo wannaadha duruma masjidatti namni salaatu duruma dhiqata ofii isaatti dhiqata osoo waan hin jenne dirqama isaati kuni islaamummaa keessatti hin barsiifama laakiin macaafa irratti hin barsiifamu. Mana yaalaadha akkam goota. Islaamummaarra dhageenya dhiqachaa turreere numa nuunoo dhiqannaa qulqullina keenya. Mal yooni maanyaatu maal jedhe isaa yooni maanyaa ka jedhan san gurbaan durriyyee sun bari yoo xiqqaateen islaamummaarra wanni fayyadame yoo mana fincaanii seenu qaama kiyya dhiqadee qulqulleeffadhee bahuu wayi fayyadamee jira jedhe kuni waan turuudha jedhe kana barachuu qabna jedhe suni kaa danaziidha homasaa danaziidha dhiqachuun beeku homasaa duraan malee nuti akkas miti. Wese maalirratti hirkattanii dhiqattana? Ammas nuti nama waan taaneef inni dhiqanna. Allahu akbar. Amma argitanii isaa kura amma macaafa irraa wanni isin macaafa tirkisaa jirtan hin jiru. Macaafa irraa wanni baratamu hin jiru wanni isin hin jedheefisa kana. Macaafni fakkeenyaaf kakuu moofaa keessa godhatee irra caalaan isaadha seenaa Israa'el. Namtichi kun Israa'el kana wajji wal loltee kana wajji wal tagaafattee kanatti ajjeesee kun du'ee kun ammoo ajjeesee kun maal ta'e kun hagana nyaataa kun hagana dhugaa intalli sun akkana taate intalli kun akkana taate ebaluun dhalchee ebaluun dhalchee kanuma beekaa seenaa macaafni irra caalaan isaa zuma kana seenaa Israa'el. Irra caalaan isaa. Kun ammoo kanaaf raajota macaafa raajotaati raajiin tokko jira.
inni sunillee jira. Kun ammoo macaafa ogummaadha jedhanii ka Nabi Allah Suleymaanii jarri irkiftu macaafa ogummaa ka akka wedduu caalu fa'a. Nama wedduu caalu fa'a maal yoo dubbise xiqqoo si rakkoodha. Macaafa lallabaa fa'a. Macaafa fakkeenyaan kan inni haasa'u jechuudha. Kunniin ka ogummaadha jedhama. Saniin alatti ammoo kakuu maalirraa baratan kan hundisaa. Ustaaz akka foonitti rakkoon qaba aksinamma akka foonitti guyyaa tokkotti dubbistanii fixuu dandeessu. Wangeela kana garuu afuuraan gaafa laaltan wangeelli qoratamee biraan gaamu baratamee illee dhumu ogeeyyonni nuti beekaa dhufe jedhanillee barsiisanii fixuu hin danda'anii qoratanii illee bira gahuu hin danda'ani. Allahu akbar. Wallahi. Allahu akbar. Maal jettisaa qoratanii bira gahuu hin danda'an jettisaa? Warri qorate guutuun isaa tokko isaadha warri macaafa qorate jechuudha. Warri qorattoota macaafaa jedhaman guutuun addunyaa irra jiran. Tokkoon isaadha macaafni kun sirriidha jedhee ka dubbateen jiru. Hundi isaadha macaafni. Fakkeenyaaf amma Albert Herman ka jedhaniin namni addunyaa kanarratti beekamaadha macaafa qorachuudhaan. Keessattuu kakuu haaraa jechuudha. Macaafni kun sirriidha miti jedhee guutuma kiristaanummaa keessaa dhiiseetiin bahe. Kana malee namoota baay'eedha namoonni addunyaa kanarratti qorattoota macaafaadha warri jedhan. Guutuun isaa macaafni kun sirrii miti yaa jedhan dhiifnee biraa deemnu jedhee kun ammoo muslima ka ta'e jira gariin isaa kun ammoo gariin isaadha kan warra waaqa hin beekne macaafa kana qoratanii biraan gaannaan jettaa maal qoratanii biraan geenye. Lammaffaa ammoo macaafa kana dubbisuudhaaf hafuurri wayituu barbaachisu hafuurri isinuma bira akkanumatti ittiin wal sobuudha yoo taate malee maafi hafuura walaa ishee maafi ayyi hafuura. Hafuurri wayituu hin jiru kan ittiin dubbisanii ittiin namaa galu abbamatu isinumatu gara argatti hiikkatee paasterri immoo isin barsiisee jennaan hafuura jettan malee qubee afaan oromootiin ittiin barreeffame wanni hafuura jedhamu hin jiru wanni akkasitti amma waan faayidaa qabu asirra ustaas Yesuus fayyisaadha amanaa bakka amma wanna faayidaa qabu wanna lubbuu keessan illee fayyadu wanna gara gaafa duutan illee laachuu danda'u fayyisaan Yesuus maalidha jettisa? Fayyisaa fooniif lubbuuti. Maal fooniif lubbuu doktora jechuu argeeti moo? Doktora dhaam. Mootii mootota. Maal fayyisaa maal fayyisaadha fayyisaa yoo ta'e ma doktora jechuu keessan moo ka waa fayyisu jechuun doktoraan beekna meedisiinii jedhama. Amma cubbuutti kan isin fayyisu. Akkami cubbuu maal godhee fayyisu? Kan isin fayyisu. Cubbuu maal godhee fayyisu? Yesuus qofadha. Akkam godhee baase cubbuu keessa? Dhiiga isaa dhangalaasee. Dhiiga isaa dhangalaasee. Maal cubbuu anu hojjete osoo cubbuu hojjetiin dhiiga dhangalaasaa maal tapha akkamiiti isa? Ani hin dhalanne Yesuusii wal dhaqqabee jira moo Yesuus kan dhangalaase keessin jetta waggaa 2000 dura. Ani ammoo gaafsan zariin kiyya Oromoonu jirti moo jirtuuni gaafsani Oromoonu laalle waan xiqqoodha taayoo tana gosa faataati malee Oromoonuuf taban taane gaafsan. Hin beeku yaan abboonni kiyyaa yuun beekan akaakayyuu abaabayyuun torba afaanuun dhalanne gaafasan. Osoo ani hin dhalatin. Harrayyuu adeedha kaama caafne. Maal akkamitti mee naaf ibsite akka hundatti osoo ani hin dhalatin dura cubbuu hojjetu jira fuulduratti hidheetiin du'a Yesuus. Ayyee amma fakkeenyaaf Nabi Muhammad gizee ergame isin hin dhalanne gizeenni waan Allah barsiisaa ture hin dhalanneen isin kana jechuun har'a Allaan isin hin fayyadu Nabi Muhammad isin hin fayyadu. Waan Allah wanni wal qabatudha miti bara atiin du'ee jette kun barsiisa isaatu jira naan jette barsiisa isaati barsiifni isaa ilaallee dubbisnee argina. Elaa amma har'allee nuuf dhaabbata gaafa jedhu Yesuus har'allee waan cubbuu keenyaatii fi waan yakka dhala namaatii fi inni dhaabbachaa jira. Nuuf dubbata nama isatti amanee. Cubbuu eenyutiif du'e mee hin gabaabsina? Cubbuu biyya lafaadhaaf. Biyya lafaa oguu jettu? Biyya lafaa addunyaa guutuudhaaf. Addunyaan guutuun kun maal haa ta'u jedhee du'e? Cubbuu isaatti bilisa bahee namni isatti amane hundumtiyyuu jireenya bara biraa akka argatuuf. Du'ee du'aa. Maal jechuudha? Maaliif du'ee siin jedhe bu'aan inni du'eef maali? Bu'aan maal inni du'eef?
Yaa gooftaa Yesuus maal taatan isinis takkeetti itti dubbadu bakka Bu'aan isaa maaliree amma akkasiin jedhe cubbuu isaatiif cubbuu addunyaa kanaaf du'e jette cubbuu addunyaa maal haa ta'uuf du'e siin jedhe namni gaafsan namni ani hin dhalanne fakkeenya ati hin dhalanne cubbuu kan keetiif jecha maal ta'u maal haa ta'u cubbuun kiyya maal haa taatuuf du'e hahaaftuuf du'e moo awwal cubbuu hojjetuuf deema cubbuu inni hojjetu saniif hin du'aa jedhee du'e. Amma isin cubbuu hojjettaniittu mini fakkeenyaaf yeroo kakuu moofaa keessatti namoonni cubbuu isaaniidhaaf aarsaalee garaagaraa dhiyeessaa turanii aarsaan kun immoo cubbuu namoota kanaarraa baasuu hin dandeenye waaqayyo immoo jaalala isaaniif qabu agarsiisuuf jecha ilma isaaniif ergee inni immoo al takkaa du'ee yeroo hundumaatiif kan ta'u dhiiga isaa dhangalaaseetii gara ofiisaatti murtee jedha. Maal dhiiga eenyu jechuun cubbuu kamiif cubbuu akkamiif ta'e akka ta'e natti cubbuu fakkeenyaaf amma atiin cubbuu hojjettaa cubbuu hojjechuu danda'a cubbuu anarraa hojjedhu kanaaf Yesuus dura du'e waggaa 2000 dura. Du'eera garuu isin immoo awwal cubbuu hojjechuuf deemaan du'uu qaba jedhee du'e jechuudha. Isaa bakka kun isiniin galu ija fooniitiin isiniin galu. Maali ani ija fooniitiin haasa'utti hin jiru kamina ibsi turaan jechuun jira akkamitti jechuudha naaf galuu didee barara awwal cubbuu hojjechuuf deema gaafa dhalate jedhee waaqayyo ilmi waaqayyo du'e jechuu jira tayyib tamaamme akkuma cubbuu namaatiif du'e jetti. Maaliif afaan bantee teessita kittiin na gargaari aansi. Na gargaari. Maal situ jammare maal rakkate. Cubbuu eenyuutiif du'e takkitti atu dubbadhu ayyeme. Cubbuu keenyaaf du'e sammuu sumaaf siniif. Atiin dhalattee jirta moo gaafsani gaafa Yesuus du'u? Waaqayyo dursee beeka bar waan nuti goonu. Eega dursee beeke maal wanta jechuu danda'ame eega dursee beeke maal fuulduratti takkittiin cubbuu dalaguudhaaf deemtee amma du'uu qaba jedhe du'aasa? Indeen nurraa osoo hin taane addaamitu cubbuu hojjete bar. Addaamii cubbuu hojjete maal? Kiristoos hin ergee. Addaamii cubbuu hojjete addaamiif nu maaltu waliin ga'e addaamiif Yesuus walaa gaafatan malee. Cubbuu Adamiif cubbuu dhiisuuf yoo hojjete yoo du'ee jiraate gaafa sanii Addaamiif ana maaltu Addaamiin nama jedhamu hin beeku an takka ijaan argeen beeku akkanumatti dhagee Qur'aana irraa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala natti mee jennaan Addaam namni jedhamu ni jira jedhee amane malee ani Addaamiin argeen beeku wagguu muka nyaatullee argine wagguu maal jedhullee argine tayyib Addaamiif jecha Addaamiin wagguu qoy kan siin jedhu ani waa si gaafadhaan fakkeenyaaf ani waa balleessee jennaan mootummaan Itoophiyaa qabee beetii hidhe haa jennu. Beetii hidhe qabeetuma. Maal godhe ani maal balleessisiin jennaan awwaltu waa balleesse cubbuu awwaliitiif jecha ati hidhamuu qabda ati qulqulluudha waan taateef si ajjeesuu qabnaa jedhanii. Tama? Beetiin qulqulluudha cubbuun jenne beeki yakka hin dalagne. Mootummaan Itoophiyaa ammoo awwaltu yakka awwaliitiif jecha ati bakka ati nama jaalala qabu waan taateef nama gaarii waan taateef ati cubbuun qabdu ati qulqullittiidha yakka tokko hin qabdu garuu si ajjeesuu qabnaa jedhanii sammuun kan keessi fudhata inni kun jechuun isinii isa waaqarraa fi lafarraa walitti fidina kaastaa kuni akka ani cubbuu namaatiif hin adabamu garuu waaqayyo waaqa waan ta'eef baduu namaa waan isa gaddisiisuuf inni maaliif bada maal yoo balleesse Adamiin hin balleessu Adamiin ajjeesu isaa karaa gabaabaa Adam jiraame Adamiin ajjeesu moo? Uumeera kaa jalqaba uumeera hojii harka isaatti hin gaabbu kaanni. Tindee jetti. Maal Adamiin nama cubbuu hojjete namni cubbuu hojjete ofiif du'a ammoo namatu bakka isaa du'a. Waaqayyo akkasi kaalaal hojii isaa si dhiba bar gaaffiidha waan ta'eef anaaf iyyuu gaaffiidha maaliif hojii waaqa nama dhiba waan ta'eef. Baga gaaffii sitti ta'e akkana dubbachuun gaarii yeroo gaaffiidha hin taane anaaf sirriidha garuu anaaf sirriidha garuu sinitti gaaffii ta'a kaalaal maaliif akka. Tayyib tamaam maaliifi Addaamiin maa ajjeesuu dhabee Addaamiin maaf qixaatu dhabeeti Yesuus hin qixaata maal balleesse Yesuus. Dhalli namaa biyya lafaarratti uumamee jiraatu dheet immoo Yesuus Kiristoos immoo nuuf erge.
Tee. Baay'adhaa horaa lafa guutaa. Ani siniif hin du'a. Dhalli namaa maal jijjiirama maaltu jira isaa addaam hin durallee Yesuus hin durallee jiraachuu jira namni ammallee jiraachuu jira tokkuma akkaataa jiraanyaallee du'u jira namni dhalu jira walfixu jira cubbuun inumaa'u eega Yesuus ol fuudhameen booda cubbuun irra heddummaa cubbuun bar waan duraa caala jijjiiramni wayitu hin jiru tayyib addaamtu muka nyaate haa jennu. Addaame muka nyaate maaf hin ajjeefne isaa maaliif Yesuusiin akka namni ajjeesu maa godha maaf addaameen akka ajjeesu hin goone akka addaam ajjeefamu hin goone yookaan addaameen maaf hin ajjeefne. Maaliif akka ta'e addaamee nama cubbamaadha. Dhiigni addaamummaayyuu faayidaa takka nuuf hin qabu. Dhiiga isa qulqulluu. Maal nuuf maal faayidaa qaba durallee ka isaati malee cubbuu isaati malee cubbuun isaa ka isaati malee anaaf maal faayidaa qaba maaliif addaamiin ajjeefne yeroo san guutumatti. Cubbuu qaba inni waan na ta'eef amma fakkeenya yeroo akka kumoofaa hoolaan mudaa qabdu hoolaan godaannisa wayii qabduun tokko. Hoolaan malee. Ustaz, amma safaan dubbisne amma sini hoolaa fi addaami maaltu wali bira fide addaami tayyib tole wanni isin jedhe mee wanni isin jedhan waaqayyoon keessan kun akka isinitti amantanitti gara laafessa moo gara jabeessa wayni waaqa gara laafessa garraami gara laafessa garraami maashaallah tamam tayyib tamam gara laafessa garraamiidha. Maalii fi erga addaamiif araaramuudhaaf ilma namaa amma addaamiif araaramuudhaaf eega barbaade bakkuma jiru san taa'e maalii fi ani isiniif dhiise karaas isiniif dhiisee jira cubbuu keessan isiniif dhiisee jira nagaan jira dhamaaf hin jenne addaamiin fa'a jechuu kooti maaliif isiniif dhiisee hin jenne bakkuma jiru taa'e maaliif gabbu'ee yookaan ilma isaa ajjeesu yookaan ofiisaatuuf ajjeesu maaltu barbaachise. Isaan adabbii isaanii fudhatanii barga'ii isaanii fudhatanii dubartiin ciniinsifattee haadheessu jedhee ilmi dhiiraa qotee dafqa isaatiin haa bulu jedhee hadabameera garuu dhaloota kakuu haaraa kana keessatti warra kufan immoo Yesuus Kiristoos dhiiga isaatiin cubbuu jalaa baase warri kakuu moofaa adabamanii. Atillee ciniinsifattee da'u jirta maal tokkuma. Ani hin deenye kaan hin heerumne maal akkamittiin ciniinsifadhee. Maal ati tante ciniinsifattee si deesseeti maal ciniinsuun duru jira ammallee jira maaltu jijjiirama. Yaa garuu osoo addaamii sana nyaatiin hewaan osoo sana hin kenniif min ciniinsifatu turte silaati. Ciniinsifattee dalagame kalaas qixaatiin kun dhufe amma qixaatiin kun dhufe qixaata kana amma akka isin jettanii jechuun ciniinsuun amma qixaata jettan ciniinsuun kun dhufeeti namni amma dahu jira jennu tayyib akkasitti dahu jira kun qixaata jettee mi qixaata kun namni qixaatamu jira Yesuusoon bu'aan inni du'eef maal ciniinsuun hin hafne qonni hin hafne cinqaan hin hafne gabrummaan hin hafne. Lafa kanarra jiraachuu jira. Bu'ammaan inni du'eef maali reema? Tayyib kun qixaatiin kun hin hafne namni qixaatamu jira addamilee qixaatamee jetteeti maal bu'aan isaa? Maaliif rabbiin achi taa'ee immoo araaramuu hin dandeenye? Akka keessanitti. Oh my God, waaqayyo isiniif haadhisu dhugaa rabbiis taasisu waan isiniif haadhisu. Amma kanayyuu nutti farada waan nama cubbuu kanaan akka taasifnu kanayyuu. Maaliif faraduudha isaa waan akkana haasoftan kana rabbiin guyyaa qiyamaadhaa fuuldura dhaabee isinitti farada sahi. Mee ayyee kabiraa haasofsiifna mee yaa jamaa. Zaatti datti ruuz ka jirtu kun jirtaa isaa? Jirtaa wannaa ka jettu kun? Ayyee qubee ka jettu jirtaa?